jechuun maal jechuudha? Israa'el jechuun Israa'el jechuun beektu anas si barsiisa. Israa'el jechuun maal jechuudha? Quraanni kee yeroo 40 ol Israa'el jedha ka hiika isaan beekne. Israa'el jechuun maal jechuudha? Atillee akkuma quraana Israa'el keetti ka hiika jechuun isaan beekne Israa'el jechuun Yaaqoob jechuudha. Yaaqoob ilmaan isaa irraa kan hafe saroota jedhaan Yesuus Kiristoos saroota. Atillee sareedha abbaan kan qile sareedha jechuu akka kitaabaati. Dhaggeeffadhu. Bakka kamitti kiristaanotaan saroota ka jedhamee amma naa baasi? Warra saba Israa'el hin ta'iniin siin jechuu jira. Ati saba Israa'elii? Maal jechuun Israa'el jechuun hiika isaa waan hin beeknee fi bakka kamitti kiristaanonni saroota jedhaman natti naa himi amma tan. Arguutti hin jirtu atuu sareedhaa siin jedhee barre sima mataa kan ati saba Israa'elii naaf himi? Saree kan namaan jedhu ofuma isaatii sareedha. Kan Kunoo nama Yesuus arrabsuuf madaaba kan abbaa jedhu jedhani isaatirraa saroota arraba. darbachuun ba'eessaa miti jedheen. Saree kan inni jedheen kun eenyudha? Sareen siidha bara. Sareen sima barkama biraatti iyyuu miti. Qooyi dhaggeeffadhu. Kan saree namaan jedhutu sareedha takka jedhi. Lammaffaa Yoo akka isaate Yesuus sareedha jechuu jirta jechuudha. Yesuus jedhe malee ana miti. abbeetirraa baratte maal jechuudha Israa'el jechuun? Kan saree namaan jedhu sareedha yoo ati jette Yesuusin arrabsuu jirta ana miti bara. Israa'el Yesuutu saroota jedhee Israa'el warra jechuun maal Israa'eliin hin taane jechuudha? saroota jedhee arrabsee ati saree keessa Israa'el jirta jechuun maal jechuudha. jechuudha? Israa'el jechuun maal jechuudha? Israa'el jechuun Yaaqoob jechuudha. Israa'el jechuun maal jechuudha? Yaaqoob jechuu kan Israa'el kan jedhame Yaaqoobi. Israa'el kan jedhame Yaaqoobi. Hiikki isaa garuu maal jechuudha siin jedhe? Eekni isaadhaa sanii sammacaafa keessatti bakka Waaqayyo wal'aansoo wal qabee ol kuufise san dhaqiitti ilaali. Sammaaltu na galcha sanii Hiikni sanitti isaa hin deebiin. maal jechuudhaan maqaa siin gaafanne. Isa kana deebii hiika isaadha hiikni isaa maal jechuudha jedhaasa. Waaqayyo Israa'el wajjin jechuun hiikni isaa maal? dhukkee walirraa kaasee jechuu akka macaafni kan kee jedhutti. Dhaggeeffadhu. Maal jechuudha? Israa'el jechuun hiikni isaa maal jechuudhaan maqaa siin Ka gaafanne. Waaqayyo wajjin dhukkee walirraa kaasee jechuudha. Ka Waaqayyo wajjin dhukkee walirraa kaasee wal'aansoo wal qabee dhukkee walirraa kaasee jechuudha. Waan hin beekne hammaa sobdaastee jechuudha. Maaliif hin beekne isaa seera uumama keessa jira dhaqaan. Soba maaliif haasofta? Israa'el jechuun ka Waaqayyo wajjin dhukkee walirraa kaasee jechuudha. Maali sobes? Eessatti barreeffamee akkasitti argatte? Reefu Ka wallaansoo wal qabe jechuudha. Ka wallaansoo wal qabu jechuudha. Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin ka wallaansoo wal qabu jechuudha maal? hin dheessin dhaggeeffadhu laal. Reefu maal jette? Siyaa baasuu isaa? Siyaa baasuu yoo barbaade. Hiika isaa si gaafadhe ani. Inni Hiikuma isaadha siyaa baasuu siin jedhe. Siyaa baasuu amma gad. hiika Israa'el Ka wallaansoo wal qabu. Waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabee mul'ii wal kutu jechuudha. amma wallaalummaa kee namni akka baruu fi Siyaa wallaalummaa kee baasuu namni isaa? akka baruu Ragaa naamas hin jettu ati maaf ragaan gaafanne isaa? Qoy ani Qoy hiika ragaan si asii gaafadhe. Hiika isaadha hiikuma isaa sii baana bara. Hiikuma isaa baana goobasi. Maal taate sana gaami? Hiikuma isaadha baana. Waan biraa sitti dubbachuu jira isaa hiikuma isaa sitti dubbachuu jira. Amma rakkoon kee kanaa bar. Yoo odoo Maal taate isaati? ani maal ta'e? Israa'el jechuun hiikni isaa maal naan jedhe hiikni isaadha ka Waaqayyo wajjin dhukkee walirraa kaasu jechuudha. Kan macaafa keessa jira bara. Kitaaba keetirraa naa baasi maal jechuudha? Kitaaba kiyyarra maal gosi baasa macaafa kan keerra jira. Siin deddeemaa jira gurbaan inni akka saree ta'e ittiin ustaada saree akka inni ta'e kanuma ittiin ustaada. Kun arguu jirtaa miti isaa ayyeetti maqaame. Abu Mu'aaz ati sodaatu. Nama lafa irraa kan hin ta'in tokko Waaqayyo wal'aansoo wal qabuu isaa jedha. Yaaqoobis halkanuma sana ka'ee dubartoota isaa lamaan xomboree warra fuudhe sana lamaan ijoollee isaa 11 tokkoonuus fuudhee malkaa Yaaqoobiin ce'ee jedha. Tayyib isaan kana erga gamaan ga'e immoo deebi'ee waan qabu hundumaa hin ceesisee jedha. Inni lafa turetti deebi'ee achitti kophaa isaa hafe namni tokkos hamma boruun baqaqutti Yaaqoobiin wal'aansoo qabee jedha. Waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabe. Namichis Yaaqoobiin akka hin dandeenye yommuu arge Waaqayyoon dadhabee jalatti kufe. Iyaadu billah. Walga'ii luka isaa jabeessee hin qabe. Yaaqoobiinis ammayyuu namicha wal'aansoo qabutti otoo jiru cuuphiin isaa iddoodhaa kaatee jedha. Hin cabse namticha abbo. Namichis Yaaqoobiin boruun baqaqeera gadaniisi jedhee jedha. Sanbooda noo gadaniisi jedhe. Yaaqoob ammoo deebisee yoo ana eebbifte malee ani gadi sin dhiisu jedheen. Du'aa naa gootu malee abadan na barakachiiftu malee jedheen. Namichis maqaan kee eenyu jedhee sagaafate innis deebisee maqaan koo Yaaqoob jedhee yommus namichi ati Waaqayyotti namatti maramtee namattis maramtee gad dhiisuu diddee dhaabbachuu dandeesseetta. Kanaafis si'achi maqaan kee Israa'el haa jedhamu malee Yaaqoob hin jedhamin jedhe. Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin wal'aansoon kan qabu jechuudha jedha. Dhukkee walirraa kaasuu jechuudha kunoo sii fidee biree. Ka dhukkee walirraa kaasuu jechuudha Waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabee. Maal jechuudha reem? Kan Waaqayyoon wal'aansoo wal qabu jechuun maal jechuudha? Kunoo mul'ii wal caccabsu kana jechuudha kunoo.
Yaaqoob arguu jirtaa misa akka bar ka wal'aansoo wajji wal akka qabeetiin mul'ii wal barbaaddetti akka jajjabsu jechuudha. barbaaddetti akka barbaaddetti eenyutu akka eeggatu si eeyyame natti. Akka barbaade maali waaqayyo wajji ka wal'aansoo wal qabu jechuudha Yaaqoobiif jedhame. Maqaan kun Eeshi Yaaqoobiif kenname nam tokkoyyuu ka Israa'el eeshi jedhamee yaamamu isa malee hin jiru. Amma akka ati saree taate hubattee amma bakka kanatti bakka sanatti deebina. Akka ati saree taate ilmoo eeshi sareedhaa akka taate isa kana amante eeshi hin amanne. Yesuus Kiristoos warra eeshi Israa'eliin kan ta'anii saree namaan saroota jedhu darbachuun kan saree baay'eessa namaan miti. jedhutu Saroonni qoy qoy kunniin qoy qoy kan saree namaan jedhutu sareedha. Eessatti kiristaanonni saree jedhaman amma naa Yesuus baasi. sareedha Yesuutu sareedha jedhee dubbate. Yesuus sareedha. Kan saree jedhee nama arrabsutu sareedha. Yesuus tu bar jedhee badhanaa Amma miti. kasiin Yesuus dubbaatu saroota jedhee bar. bakka kamitti Saroota ka jedhe kiristaanonni kun ka saree jedhan isaayyuu Yesuus tu sareedha jechuu saree ka jirtan. jedhame si saree ka jedhame si kan waaqa gane amma maraafuyyuu bakka kamitti kiristaanonni saree jedhaman. Yesuus saroota intalli utun bar amantee jirti maal taate isa? Yesuus itti amantee jirti bar Dhageessa intalli. dhagee bakka kamitti kiristaanonni saree jedhaman amma nuu baasish. Kun arguutti hin jirtu isaa warri saba Israa'el hin ta'in. Ati bar saba Israa'el Kiristaanonni waan hin bakka taaneef kamitti saree jedhamte. Waan amantii qabatteef qabachuu dhabdee miti. Ati saba Israa'el miti. qoy Oromoodha qoy yoo qoy taate qoy ijoollee qoy qoy saroota ati jedha sareedhaati. Ilma sareetii Oromoon sareedha si jechuudha. Oromoon si sareen si garuu Oromoon si kana sitti sareen si. Ati maalidha? Oromoo miti isaa? awwal bakka kiristaanonni saree jedhaman hin baasta. Saree siin Israa'elonni jedhu warri saba Israa'el hin ta'in. Saba Israa'el keessaa miti. Saba Israa'el ala warri jiru siin jechuu jira. saba Israa'el ka jedhu hiikkaa isaa osoo hin beekin akkasumaan haasa'aa jirta waan ta'eef bakka kiristaanonni Ati ammaan eega kana saba nu Israa'el hin ta'in baasise. sareedha. Kun Yesuus saree siin jedhe ati sareedha. Awwal waaqni kee immoo akkana siin jedha ati Laa isa kana deebisi dura saree akka taate dhagee fudhadhu dhagee sani gara biiwwan irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungatu baroota kan jedhu keenyarraa kuni waaqa kan baroota keetu keenyarraa afaan keessa nama dhungata dafi dhageeffadhu maalii fi naa deebisu waaqa kan sodaate keetu afaan keessa jaartii maaliif naa dhungata intala deebisu dhungata sodaate isiin durba waaqa maaliif kan naa keessa kan dhungatamu kun dafi qoy dhagee maaliif deebisu sodaate waaqa kan keeti ragaa si gaafadhee jira hinga daqiiqaa shanii sii kenni si gaafadhee jira afaan koo keessa na dhungatu ka jedhu ragaa intalli daqiiqaa isheen shanii durbaa ka jettuun kun waaqa kan keetiin jechuu jirti dafi dhageeffadhu waaqa keeti kan dubartii malee ilma waaqa fudhachuu kan hin keetiin danda'u jechuu ka jirti jedhee dafi naa haasa'u deebisi malee siin biyyaa jedhe miti. waaqa kan keetii siin jedhee bara Waaqni kee dhalchee akka kaadeen beeyta garuu ati. Dafi isa kana dhaalchee jedhee itti amanu sii malee akka musliimni hin qabne aduun Dhalchee beekta. akka Afaan koo kaadeen keessa na beeyta dhungatu ka jedhu kana. kee kaadeeti waaqni kee dhalchee akka Gurba kaadeen beeyta. afaan koo keessa na dhungatu waan kana ni ka jettee jirta afaan koo keessa na dhungatu ka jedhu eenyuudha siin jechuu jirta. Waaqni kee dhalchee ilma dhalchee akka kaadeen beeyta waaqni kee. Kuni maaliin isaa wanni waan fokkuun macaafa ofiidhaan beekne amantii ofiidhaan beekne. Waaqni kee ilma dhalchee akka kaadeen beeyta. Waaqni kee ilma dhalchee akka kaadeen beeyta. Naaf Abbaa kenni ragaa dhanaan naaf jedhee. kenni. Ragaa naaf kenni. Hayyee. Kana qofa qaxaroo sii qaba ragaa naaf kenni. Dafi ragaa naa kenni. Yoo ragaa gaafatan ragaan beektu wanni dhamaatu akkamii rabbi nutti fide kana isaa. Buchulloonni tee narratti qabdi narraa Abbo dhoorgi. sareen siidha buchullaan siidha dafiitii ragaa naa kenni ragaa naa kenni. Buchulloota kee narraa qabi. Buchulloota kee Abbo jahaatamii adaraa jaha kan lama. keedha arrabadiisi arrabatti nun oofin ragaa naa kenni. Ja- Rabbiin dhalchee waa jaha kadhedhaa arraba- jette ragaa naa kenni duba. guyyaa guutuu as teessee arrabsaa oolta sana ani rakkoon qabu waaqni kiyya anaaf morminaan hin jenne abbaa kiyya inni of danda'aadha akka Gurba keetti ragaa naa deemee kenni jihaada adaraa kan malee kee naan ragaa naa kenni tana qofa si kadhadhaan ragaa naa kenni. ila akka waaqa keetii ana jihaada bayinaan hin jenne rakkoon hin jiru akka feetetti arrabsuu dandeessa Namtichoo mataan kun jahaatamii sirriitti jaha kudha lama hojjeta. Mataa kan of keessaa qabda mataa namni ittiin deemu. Waan jahaatamii dubbatti jaha irratti kudha lama ragaa naa kenni siin jechuu jira qaata si kadhachuu jira jahaatamii ragaa naa jaha kenni. suraa Eenyuun dibasaa kana namni kamuu danda'ati. Yoo nu bira dhuftan xiqqoo isiidha. Amma siif obsee yoo anuyyuu. Siif obse. Xiqqoo isiidha waa hubadhaati koottaa. Waa meeqa dubbate tokkoffaadha. Duratti wasi dubbatu Allahin sheexanaa naan jedhe. Ragaa naa kenni jedheen bakka tokko fiduu hin dandeenye. Kalkuleetii akkuma waaqa isaaniidha itti kalkuleet godhan sanii waaqan beeytanii mittee gatii xaa barbaadanii bara. Yesuus waaqa gochuudhaaf achi Adam irraa kaasanii achi oofanii garanaa garasii walitti xaxaniiti waaqa goonaa jiran. Kalkuleetiidhaan osoo kawaa of tantaate dibadha atuu sheexana. Atuu sheexana ta'uu dandeessa otoo kalkuleetiidhaan gatii xaa barbaaduudhaan deemtanii rakkattan durii. Allahin sheexana kan jedhu isaan macaafa keessan dhaafiti siin jedhe hin jiru. Quraana keessan dhaafiti hin jiru. Hadiisa keessa jira hin jiru. Xayyib eegan jiraanne hoo. Ana ammoo amma sii kenna xayyib. Waaqni kan kee maalidha? Waaqni kan kee dabar yoo boqonnaa lamarratti seexana wajjin bar taa'anii mari'atanii ilaala.
Indeenno salaamnek indeennek jedhanii eessaa dhufaa jira keetnoo yamaxaa yaallau jedheetiin waaqayyo gaafata. Dachii irraa akkana deddeemneetiin dhufu jirraadhaan sheexan. Amma maal gootanii dhufu jirtan? Iyoobiin olii gad oofee dhufu jiraadhaan. Jabaadhuuti situ irra nakaaseedha. Waaqayyotu seexanan situ akka ani isarratti ka'u na godhee jedhaan. Waaqayyotu akkas jedhaan ilaala. Waaqayyo bar seexanni dhiibbaa irratti godhee Iyoob irratti kaase. Osoo sila isin ka jedhu taate nutu iyyuu isiniin jedha. Waaqni keessan seexana ka jedhu jedhan. Sababni isaa maali seexana wajjin wal mari'ataniitiin deeman. Bakka tokko lamaa miti kakuu moofaa kana keessa bar seexana wajjin mari'atanii olii gadi oofan waaqayyoof seexan. Mootota tokkoffaa boqonnaa 22 irratti illee seexana wajjin mari'atan laa. Seexana wajjin taa'anii mari'atan. Xayyib isa kana fidi jennee. Dura waa'ee alif laam miim gaafate alhamdulillah jechuun maal jechuun waan bu'aa hin qabne wallaahi waan bu'aa hin qabne. Nama jibbisiisa. Mee xiqqoo siidha sammuu godhadhaati koota yeroo nu bira dhuftan. Sammuu godhadhaati jechuudha. Callistanii iyyuudhaaf qofa callistanii nama jibbisiisa bara amantiin keessanuu. Doofaa yoo isin taatan bara qixuma sanii namni isin laala. Xiqqoo si banadhaatiin koottaa. Banamaatiin koottaa. Yeroo nu wajjin haasoftan gamanaallee ragaa fidataa waan ragaa qulqulluu ta'e qofa irratti haasoftan nu wajjin haasofuu dandeessa. Yookaan ammoo waca qofaaf yookaan akkanumatti callistanii waan rabsuudhaaf nutu san caala isin guba. Amma bucholloota jennaan Yesuus saroota jedhee saroota jedhee Yesuus. Warra saba Israa'eliin taane saroota jedhaan. Saroota jedhaan saree jedhaan. Kanaafuu amma wayita haasoyitan eeggadhaatiin wajjin haasawaa. Isin galtee eeggadhaan wajjin haasawaa. Yoo isin waan tokko dubbattan dachaa san lama isiniif deebifna. Yoo isin haasawuu barbaaddan yoo isin arraba barbaaddan dachaa san lama isiniif deebifna. Garuu san caala osoo beekumsaan haasoftanii irra gaariidha. Beekumsaan haasoftanii nu moromtanii osoo haasoftanii irra gaariidha. Santu irra gaarii jedheetiin isin galtee maaliif akka arrabatti hirkatanan hin beeku maaliif ragaan jiraate egaa amantii isaanii dhugaa taate maaliif akka arrabatti hirkatanan hin beeku. Maaliif akka arrabatti hirkatan? Namni arrabatti hirkatu bar nama waa dadhabe nama waan tokko harkaan qabne bar. Nama waan tokko harkaan qabnetu arrabatti hirkata malee namni waa harkaa qabu arrabatti hin hirkatu. Arrabatti hin haajomu. Arraba keessaa bahaati waa haasawaa. Arraba keessaa bahaati waa haasawaa jechuudhaaf akkas. Tole garma deemina amma sa'aatiin deeme dannatti. Yiwa. Akkasii akkaan goona isaa kanuma wajjin akkasumatti wanna jennaan tole. Hayyee caaltu jirtaa isaa? Caaltu tajaajiltu tun jirta caaltu. Kun hundi isaa bari wannaadhaaf eenyu kana maqaan isaa kana hunda isaa wanni akkas godhatuuf bar gurbaan wedduu caalurraa baqachuudhaafi. Rabbitu macaafa kana macaafa keessan keessa kaa'e akkuma isin salphattaniif rabbiin achi keessa kaa'e. Biyyatti faa isin wedduu caalu kana namatti dubbisa maanguddoota isaanii faatti. Weeraranii achi badhagatanii. Wallahi akkasii bar. Wedduu caalu baqatuu irraa kan ka'e bar wanni akkana godhatuuf waan birati miti. Wedduu caalu CV kanaan jedheetiin ture. Wedduu caalu ijaan arguun barbaadu jedhee osoo baqatu akkana ta'e. Rabbitu isin achi keessa isin kaa'e akka isin salphattaniif rabbi achi keessa kaa'e dhugaadha. Osoo inni jiraachuu baate silaa bar mataa ol qabattanii deemte. Laakiin aga macaafni sun achi keessa jiru ammoo mataa ol hin qabattan isin. Isin galtee wedduu caalu haga isin keessa osoo bar wanni akka wedduu caaluudha. Osoo quraana keessa jiraate yookaan musliima bira jiraate peenteen takka manatti naftu laata. Dhuftee nu dubbisiifti laal balbala koo goote kottaa gabbaa wedduu caalu dubbifna isinitti jetti. Jarri duraa ija jabaatanii miti bar. Kaafir koo difrata alloo inchi uqqatelloom jette ijoolleen. Akkasii bar. Difratii waan biraatii miti kunoo koo godhaniiti bar kottaa wedduu caalu isinitti dubbifnaa jedhan sila. Akkasiidha. Baddanii jirtanii kottaa wedduu caalu isin dubbifna takka tasuma taate. Silaa nun bulchanii. Manuma keenya buluu hin dandeenyu silaa osoo wedduu caalu musliima bira jiraate. Dhugumaaf jedhaa bar. Osoo wedduu caalu jiraate silaa manuma keenya nagaan buluu hin dandeenyu silaa pheenxeen qaataa kaa'u. Kottaa wedduu caalu isin dubbifnaa jetti. Caaltu jirta? Nagaa alhamdulillah fayyumaami.
Nagaa galata Rabbii. Ayyee. Ati kiristaanaa saa? Ani Hmm. Ayyee. Maaltu jira? Yaada maalii qabdaa? tarii na waa gaafataa jirtu yoo taatan jedheeni. Eeyyo. Yaada wayii tokko dheengadda hiriyoota keessan kana gaafadheen naa deebisuu dadhabanii. Yaada akkamiiti laata? Tarii naa deebistuu laata jedheeni waa'ee aboo waaqummaa Yesuus Kiristoos irratti Hmm. namoota waliin mari'adhaan ture warroota giruuppii keessanii kana waliin. Ayyee. Naa deebisuu dadhabanii tarii mee akkamitti ilaaltu jedheen isin gaafachuuf. Maal si deebisuu dadhabanii? Maal gaafattee nyaal si deebisuu dadhaban? Wayin gaafadhe Hmm. cubbuu eenyutu dhiisuu danda'a jedheen gaafadhe. Innani Allah yookaan immoo Rabbitu dhiisuu danda'a naan jedhan. Ayyee. Maarree jedheetanii kitaaba Wangeela Maatiyoosiin boqonnaa 1:21 isaanii dubbise. Maal godhuu dubbistare macaafaan si himan moo jarri quraanaan si himan? No jechuun akkamitti beektu jedheetan gaafadhe bar. Akkamitti beektu maal isaan quraana si deebisan kaa? Quraana keessatti rabbi qofatu namaaf araramuu danda'a. Eekaa ani immoo sanii wal qabsiiseetan gaafadhe kaa'ee. Maal Muslima yeroo gaafatu kan muslimni quraana keessa si deebisa malee macaafa keessa si hin deebisu. Mee sinii deebisa yaadicha isin barsiisame. Sanirratti Jibriil Mariyaamatti deemee dhaqeetu ati ilma deessaa ilmi ati deessullee maqaan isaa Yesuus inni immoo namoota isaa cubbuurraa fayyisa kan jedhuun eertuu barreessee fi achumaan immoo itti fufee egaa laali bakka kanatti Jibriil dubbachuu jira cubbuurraati jedhee dubbatu jira. Itti fufee Yesuus immoo gaafa dhufee barsiisuu jalqabe Maariqoos boqonnaa 2:10 fi akkasuma Maatiyoos boqonnaa 9:6 irratti ani aangoon qaba cubbuu fayyisuu cubbuu irratti lafarratti cubbuu dhiisuudhaaf aangoon qaba jedhee barsiisaa ture. Kanaafiyyuu kun waaqummaa Yesuusiin kan ibsu keessa pooyintii isa guddaa kan inni ta'een isaanitti hime. Maal Yesuus aangoo dhiisuudha? Aangoo dhiisaasaa ofii isaati? Aangoo cubbuu namaa dhiisuu qabaa? Cubbuu namaa dhiisuuf aangoo qaba. Egaa cubbuu namaa dhiisuu aangoo qabaate maaliif yaa abbaa jedhaati cubbuu kenna nu dhiisedha abbaa dhamaa kadhatane? Yaa abbaa isaan cubbuu waan hojjetan hin beekane dhiisiif maa jedhee kadhatare egaa namaaf dhiisuu aangoo qabaate? Amma bakki sunii fi kun tokkoo miti kaa. Amma maal godhe beektaa? Maal godhe beektaa ustaaza? Bakki suniif bakki kun bakka gargariiti. Bakki inni itti cubbuu dhiisee fi bakka inni itti cubbuu isaaniif dhiisii jedhee kadhate bakka situeeshinii gargariiti. Maaliif garagari? Mee bakka sana irra naa deebisati. Yaa abbaa isaan hin beekaniiti cubbuu isaaniif dhiisi jechuun maaliif abbaa kadhata? Erga ofii isaatii dhiisuu danda'e maaliif ofii isaatii hin dhiifne maaliif abbaa kadhata? Amma egaa amma wanti kun direct wanta isarratti ta'aa jirudha. Akkuma jedhame duraan dursee akkuma jedhame Yesuus Kiristoos aarsaa ta'uudhaaf dhufe miniree namootaaf cubbuu namootaatiif sababiin isaa cubbuurraa fayyisuu dhufee jedhe Jibriil itti himeera. Akkuma jalqaba isin barsiise. Cubbuurraa fayyisuu jechuun akka namoonni cubbuu hojjenne jechuudha malee cubbuu ta'u hojjete namni cubbuu hojjetanatu isin dhiisaa jedhee miti. Isa sammeetti deebina yeroo takka jiita. Mee wannan siin jedhe abbaa yaa abbaa isaan waan hojjetan hin beekan isaaniif dhiisii maa jedhee kadhate tanuma qofa. Suni pooyintiin sun gargari beekaa. Pooyintiin sunii bakki kun gargari. Amma bakka kanatti maal godhee namicha miilli isaa naafa ta'e dhalatetu gara isaa dhufee namicha sanaan maal ittiin jedhe cubbuun keessiif dhiifameera ittiin jedhe.
Siif dhiifameeraan sun anuu jechuu danda'a yoo nabiyyi ta'e nabi Muhammad iyyuu jechaa turan. No, hin jedhani. Muhammad iyyuu ebalufaa rabbiin dhiisee jiraaf jedhanii dubbataa jiran. Dhaggeeffadhaa qaba. Wanti poointii Kanaa miti wannan siin jedhe mee waan kana qofa naaf deebisi yeroo takka. Tole. Ati gammoojjii Tole. cubbuu isaaniif yaa abbaa waan hojjetan isaan hin beekan isaaniif dhiisii jechuun maaliif kadhataa siin jedhe maaliif kadhate erga dhiisu ofii isaatii dhiisuu danda'e maaliif kadhate. Ilaali egaa wanti suni bakki inni itti akkas jedhee kadhate suni akkuma jedhame inni cubbuu ilmaan namootaatiif jecha cubbuu addunyaa kanaaf jecha inni kan inni aarsaa ta'uudhaaf kan inni dhufe. Garuu isaaniin duratti garuu kan inni utuu yeroo barsiisaa ture kana kan inni aboon qaba aangoon qaba waan ta'eef jedhee kan inni dubbataa ture. Maal jechuudha? Garaagarummaan isaa bakka kana waan si gaafadhe bakka sanii miti. Yaa abbaa waan isaan hojjetan hin beekan isaaniif dhiisii maa jedhee kadhataa. Erga ofii isaatti dhiisuu danda'e maaliif akkas jedhee kadhataadha? Tanuma qofa naa deebisati. Amma wanti kuni bakka kanarratti wanti jiru garaagarummaan jiru yeroo sanatti maal haala akkamii keessa ture Yesuus Kiristoos? Yeroo inni akkas jedhee kadhate sana maaltu ture jennee beekuu qabna ustaaza keenya. Yeroo sani maal waan fedhaa ta'u jarri rakkisan haa rakkisani. Cubbuu isaaniif dhiisii maa jedhee abbaa kadhata. Eega ofii isaatti dhiisuu danda'e maaliif isaaniif dhiisee jedhee kadhata? Maaf kadhata? Yesuus kadhataa tureera sirriidha. Akkamittiin maaf kadhata ree eega ofii dhiisuu danda'e maaliif ofii isaatii hin dhiifne? Erga ofii dhiisuu danda'e. Ustaaz sababiin isaa fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos jedheera dhufee wanti inni jedhee ani ofii kootiif ragaa ba'uu hin dhufne jedhee dubbateera. Innis immoo akka inni abbaa ofiitiif ragaa ba'uudhaaf akka inni dhufe bakka garaagaraatti dubbateera. Anaaf garuu kan dhufe ragaa naaf ba'u hafuurri inni abbaan maqaa kootiin ergu dhufee anaaf ragaa ba'aa jedhaa ture. Kanaaf inni bakka abbaa isaatiif ragaa ba'aa jira jechuudha. Yaa Tolosaa yoom waan ragaadhaa haasofne ani ansanii miti bakki an jedhe. Yesuus cubbuun sii dhiifameera jedhee namaan dubbata. Caaba keessa. Siif dhiise bakka takkattuu Yesuus anatu sii dhiise jedhee takka dubbatee hin beeku. Galtee macaafa keessatti garuu barattootaan yeroo takka dhaggeeffadhu. Barattootaaf illee aboo akkasii dabarsee yeroo takka dhaggeeffadhu. Barattootaaf illee fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 19 irratti maal jedhee dubbata. Isin cubbuun yoo isin namaaf dhiiftanii lafarratti yoo namaaf dhiiftan abbaan gubbaa irratti namaaf dhiisaa jedhee dubbate. Aboo akka qaban dubbateetiin jira. Bakka sanii miti bakki guddaan deemuuf. 19 jettanii? 20-23 19 miti 20-23 20-23 irratti cubbuu isin yoo namaaf dhiiftan waaqayyo gubbatti dhiisaa jedheetiin dubbata. Argitee amma kanaafuu amma akkasiin jedhe. Akkasin jedhu ustaaza. Kana afi jilbata awwal qaasi. Maal sira akkasiin jedhu naan jettaasa? Mee bani mee ofii kan kee? Baadhe kitaaba qabeenyiraaf hin jedhamu. Maal jedhamee dubbisme? Waa'ee cuuphaati kan inni dubbatu. 19-23 banime 19-23. Eeywa maal jedhamee bismillah. Achi miti. Bismillah. Sooressi jedha waa'ee sooressaatiin immoo kan inni dubbatu sooressi mootummaa waaqatti galuurraa gaalli qaawwal ilmoo keessa bootu. Eeywa 20-23 Yohaannis maaliif hin banne ati duran dubbifne? Yohaannis Yohaannis. Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif cubbuu isaaniif dhiifameera jedhe. Cubbuu isaaniitti kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru isaaniin jedhe jedha. Egaa isaan amma bakka kanatti aangoo cubbuu dhiisuu hin qaban egaa aji ustaaz. Aangoo qaban jedha. Saa nagaami fayyaan nagoomaami. Amma gaafii kiyyeessan qofa naa deebisi yeroo takka salaan natti ga'ee jira irraa ba'uudhaaf deema. Waan an jedhe san qofa naa deebisi. Yesuus Kiristoos eega ofii isaatti dhiisuu danda'ee yaa abbaa isaa waan hojjetan hin beekani isaaniif dhiisii maa jedhee kadhate. Kana qofa naa deebisate. Egaa bakka kanarratti Yesuus Kiristoos eessa bakka akkamii jira jennee beekuu qabna gaa. Bakka fedhaa jiraatu. Kanuma qofa naa deebise. Maaf kadhate eega ofii dhiisuu danda'e maalii ofii isaatiin hin dhiifne? Jechuun kadhatamuu kan qabu abbaadha gaa. Bakka kanatti wanti nuyi beeknu. Kalaas achuma raawwadhu kadhatamuu kan qabu abbaadha erga jettee kalaas abbamatu araarama jedhii geessi kamaaltu rakkisere. Geessineetiin jira. Waaqayyoon kadhateera moo hin kadhanne akka cubbuu dhiisuufiif? Sun haa taatu
bakka kana ni fudhattaa yoo siin jedhee bara. Haa taatuu miti no fudhachuu dhabuun sun waan biraati mata duree biraati. Yesuus Waaqayyoon kadhate moo hin kadhanne akka Waaqayyo cubbuu dhiisuuf? Abdii Musaa jechuun bakka kanarratti guddaallee si mormaa hin jiru beektaa? Jechuu wanti siin jedhee. Namoonni hullee hin dandeessu. Aslan mata dureen keenya mata duree biraa. Yesuus du'eera moo hin duune hin amanta moo namantuu sun mata duree biraati. Amma Yesuus kadhate moo hin kadhanne? Kadhatee siin jedhee bara. Kadhate thank you. Eega cubbuu dhiisuu kan danda'u ta'e maaliif kadhate ofumaan dhiisuufi? Isa immoo haalli bakka sana keessa jiruu fi haalli inni itti yeroo inni itti aangoodhaan lafarra deemee barsiisaa jiru sun immoo tokko miti bara. Haala kam keessattuu Waaqayyo maaliif barsiisee dabarsa maaliif jedhaa ture beektaa? Waan laallatu. Namni aboo cubbuu dhiisuu qabu. Namni aboo cubbuu dhiisuu qabu inni ofii isaatii cubbuu dhiisuu yoo qabaate haalaaf minaaminii hin laallatu. Amma fakkeenyaaf Waaqayyo keenya haala kam si laallatu. Cubbuu dhiisuu taanaan inni haala kan keessa jira kana keessa hin jiruu miti amma. Kadhate eega ofii isaatii aboo cubbuu dhiisuudhaa kan qabu ta'e dhiisuudha. Haala kam keessa iyyuu haa jiraatu. Amma kun eega kana ta'eeti jechuudha. Haala kam keessa iyyuu yoo jiraate hin kadhatu. Maaliif jennaan ofii cubbuu dhiisuu danda'ami hin dhiisa. Haala laallatu. Bakka kanarratti wanti ani illee beekuu qabnu wanti tokko maali beektaa? Inni fakkeenyaaf boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irra buutee yoo dubbifte Yesuus Kiristoos aangoo akka qabu bakka kanatti illee 28-29 irratti illee ofii isaatiin aangoo akka qabu jireenya bara baraallee kennuudhaaf wanta hundumaa gochuudhaaf illee kan inni jedhu yeroo dubbataa ture immoo yeroo barsiisaa ture immoo abbaa kiyya jedhee dubbataa akka inni ture ani iyyuu mormii hin qabu kanarratti. Si galee? Kanaaf maaliif akkas jedhee naan jettu yeroo inni itti abbaa ofiitiin kunoo akkasaa ta'u jedhee abbaa ofii yeroo inni kadhataa ture sitti himaan jira. Dhuguma kadhataa ture sirriidha. Kadhachuun isaas immoo seera. Mormii sirraa hin qabu. Garuu immoo ofii isaatiin illee wantoonni hojii aangoon hojjetaa ture illee jira. Ani aangoon qaba jedhee ofii isaatiin kan inni dubbate illee jedhaan sitti himaan jira. Kanaaf immoo Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf macaafa Yohaannisiin boqonnaa 10 irra deemtee yoo dubbifte ani jireenya bara baraan isaaniif kennaa harka koo keessaa illee eenyu isaaniin hin butatu jedhee yommuu inni dubbatu argita bakka sanatti Abdii Musaa. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos bakka kanatti wanti inni ofii ofiitiin aangoo mootummaa yookaan immoo aangoo ofiitiin wanti inni hojjetaa tureera. Wanti inni immoo abbaa isaatiin immoo kadhataa ture yookaan immoo namoota jechuudhaaf jecha abbaa isaa kadhataa bakka inni itti tureera. Abbaa kiyya waaqa kiyya jedhee bakka inni itti kadhataa tureera. Sin mormu kana. Okay, thank you. Kanaafuu walii galatti dhaggeeffatu jira joo hagan dubbatu. So kanaaf walii galatti gabaabaatti Yesuus kadhateera. Eega kan kadhatu ta'e otoo kan cubbuu dhiisuu danda'u ta'e ofii isaatii cubbuu dhiisaa jechuudha. Kanaafuu gabaabaatti Yesuus cubbuu ofii isaatiin dhiisu. Bakka ati reefuu immoo fidachaa turte irratti kan asumaan bira dabarra. Bakka ati reefuu fidachaa turtetti mee dhiifama waliin al tokkicha mee Abduu Musaa mee Maariqoos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 dubbistaa mee boqonnaa 2 lakkoofsa 10 ayyee akki jedhu garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beeki isaaniin jedhe isa dhagni isaa gar tokko du'een immoo sittiin hima ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali jedheen. Kanaafuu poointii kanarratti Yesuus Kiristoos akkasuma Maatiyuus boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti illee Yesuus Kiristoos aangoo qabaa jechuudha lafa kanarratti aangoo akka qabu guutuu aangoo akka qabu himaa jira. Maaliif sababiin isaa Maatiyuus boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti maal argine inni uummata isaa cubbuutti fayyisaa cubbuutti namoota fayyisuu dhufe waan ta'eef jechuudha. Wanni si galuu qabu yeroo takka dhiifamuu cubbuutiif aboo qabaachuunii fi cubbuu dhiisuu waan garaagaraati. Dhiifamuu cubbuu jechuun Pointi naa galee bara. Dhiifamuu cubbuu jechuun cubbuun dhiifamuudha. Eenyu dhiisaa hin eeramne asitti. Dhiifamuu jechuun ammoo dhiisuu cubbuufi.
Tole mee ilaal nan dubbisa mee na dhaggeeffadha afaan Abdi ingiliziidhaan Musa, dubbisa. assalamu alaikum tola. Abdi Musa dhiifama oli. Waalaikum Dhiifama oli salaam. nan dubbisa mee al tokko. Mee qoyi mee tole isaa ishi. Eenyu dubbachaa jira isaa? Mee ustaazi achi gaafii irraa qaba dhiifama. Mee eegi yoo eenyu ani eenyu dhiifama oli mee nan dubbisa kanan fixannaa mee. Mee obsi Ni mee gaafatta. isaan busnaati haa ta'u. Ni gaafatta. Obsi maal jettee? Ilaa akkas jedha beektaa siin dubbisa mee afaan ingiliziitiin si dubbisa maal jedha. But Afaan that Oromootiin dubbisu. ye Afaan may know Oromootiin that the Son of Man has the power on earth to forgive sin jedha. Mee afaan Cubbuu Oromootiin dubbisu. dhiisuudhaaf ilmi namaa lafarratti aangoo akka qabu beekaa jedha. Afaan Oromootiin dubbisi tolesaa. Tolesaa afaan Oromootiin Afaanuma ingilizi rakkoon hin jiru maal kun rakkoon qabu jechuun Lakkaan baay'ee Ingiliffaan beeku afaan qabu. Ani afaan Oromoo malee hin beeku. Kunooti Afaan amma tokko illee hin beeku. to forgive Dhiifama. sin jedha jira authoritiin qaba cubbuu dhiisuudhaaf jedha jira kun Tolesaa ani specifically afaan Ingiliffaa hin beeku obboleessa kiyya. Ani afaan Ingiliffaa hin beeku afaan Oromootiin naa dubbisi. rakkoon hin jiru ayyani maal beekuu fi wanni jechuun beekumsa himamuu utuu hin ta'in bakka kanatti wanta jal'atu illee inni jechuun barbaachisaadha jechuudha malee akka itti hubannoo walii sirreessuun gaariidha jechuuf fedhame. Eewa jalqaba irratti macaafni kan jedhu dhiifamuu cubbuutiif jedha. Dhiifamuu Malee cubbuu miti. Cubbuu dhiisedha. Cubbuu dhiisedha. Hin jedha kunooti. To forgive No. sinedha. To forgive No. sinedha. Dhugumaan siin jedha kunooti. Ish dhagaa keetii. No afaan ingiliziin inni kunoo lakkasa siin jedha. Laa Ingiliffaan hin barroofne obboleessa macaafni kan inni ittiin barraa'e afaan biraati. Afaan biraati kan inni ittiin barraa'e. Ingiliffaan akki jedhu garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa jedha. Asitti amma kan jedhu dhiifamuu cubbuu jedha. Dhiifamuu cubbuu jechuun ammoo dhiisuu cubbuu miti. Cubbuu dhiisa yoo Dhiisuu cubbuu ta'e, kunooti. Ustaaza keenya dhiifamu. no, To no. forgive sinedha. To forgive sin jechuun Ani Ingiliffaan cubbuu beeku, dhiisuudhaaf tola ilmi samaan namaa taate. aangoo qaba jedha. An hin beeku Ustaaza. siin jedhee bar Ingiliffaan beeku Sababiin siin isaa- jechaa jira bar tola isaa. Sababiin isaa mee obboleessa keenya maaliif inni kan inni dhufe Tola. eegigaa ayyee jedhe Ila asirratti waanan argaa jiru kanarratti waliin haasofna. Ani ila wallaalluun cubbuu miti. Beeki wallaaluun cubbuu miti. Ani Ingiliffaan beeku. Wallaaluun ammoo cubbuu miti. Kanaaf macaafni kan jedhu garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa jedha. Dhiifamuu cubbuu jechuun ammoo dhiisuu cubbuu miti. Dhiisuu cubbuu kan cubbuuti jedhamu dhiisuu cubbuuti dhugaadha. ustaaza No. dhiisuu cubbuuti Dhiifamuu. ustaaza dhiisuu Dhiifamuu cubbuuti jedhaa siin jedhe. no maaliif akkamitti yaada sana hubatta beektaa ustaaza Dogoggora kun ayyaayya. Thank you. Tola isaa. Tola isaa. Mee Kun dhiifama. dogoggora. Dogoggora. dhiifama mee ol deebii lakkoofsa 5 irraa dubbisi mee ustaaza ayyee ustaaza mee ol deebii lakkoofsa 5 irraa dubbisi Ish abdii naan jedhe an ustaazaa miti dhiifamaa wajjini. Kamtu salphaadha. sorry luka maariqoosi Kunoo Maariqoos asumarraa laa. sii dubbi si fidatee bar Maatiyoos illee si fidate maal taate rabbii jedhi. Tole, Tola inni si illee fidatee haa bar ta'u, ragaa. sorry Eewa. fahime Eewa kamtu salphaadha jedha. Cubbuun keessiif dhiifameera jechuu moo yookiis Eege, ka'iitii deema qonee. jechuu. Ishi shannaa dubbise naan sii dubbisuu jira bee. maali sanirra miti